Dhaggeeffattoota qophii raadiyoo sagantaa sagalee misraachoo yooyyaa bakka jirtanutti araarri nageenyi fi harjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos almasih isa isiniif haa baay'atuuti. Guyyaadhaa seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Amaanu'eel Amoos qabannee isiniif dhiyaanneerra. Amaanu'eel Amoos gooftaa Yesuusitti osoo amanee hin fayyin duratti ergamaa seexanaa ta'e isaan jireenya dukkanaa sukkanneessaa keessa dabarse waan hojjetaa ture. Mala seexanni kiristaanota balleessuuf irratti hojjetu nuuf diidessaa nutti hima. Duubarra garuu akkamitti akka gara gooftaa Yesuus beekisaatti isatti amaniisaatti akka dhufe achiin duuba haala si'oolii fi achi jiru hunda argee achiin duuba immoo gara mootummaa waaqaatti mootummaa samayii kan warra gooftaa Yesuusitti amananii isa hordofaa akka sagalee dubbii qonqoo isaa jiraataniif qophaa'es argee kan hundumaa booda du'aa ka'ee dhugaa arge kana dhugaa ba'e isiniif qabannee dhiyaanneerra. Barumsa guddaa jireenyaaf tajaajila keessaniif ta'u irraa argattan jennee abdii guutuu qabna. Seenaa kana kutaa adda addaatiin isiniif dhiyeessaa jiraachuun keenya ni yaadatama. Kutaan itti aanee jiru akkasitti isiniif dhiyaata. Obsaan haga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenya jaalalaati. Dursinee Waaqa kadhanna. Waaqa bara baraa jireenya nuuf kennitee carraa kana nuuf kennitee ergaati karaa tajaajilaa keetii kanaan nuuf dabarsite akka dhageenyuuf carraa kana waan nuuf kenniteef galanni ulfinneef kabajisiif ta'uti. Amma kunoo nus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari. Lubbuun yookaan namni ergaa kana dhage'u kamiyyuu seenaa dhugaa kanarraa barumsa guddaa fudhatee jireenyaaf tajaajila isaatti jijjiiramni fi guddinni eebbi addaa haa ta'uufi. Namni haarinni kan gooftaa Yesuus hin beeknes ergaa kana dhaga'ee gara fayyinnaatti akka dhufuuf Waaqa hafuura keetti qulqullichaan isa gargaare. Karoorriif hojiin seexanaa kamiyyuu kan diigame haa ta'uti. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Guyyaa kadhannaa sanirraa jalqabee keessi kiyya na foorfate, boqonnaa argate. Garee kadhannaa sana keessaa gooftaan dubartii Waaqa sodaatu tokko naaf kenne. Anis akka haadha kiyyaatti godhee isaan fudhadhe. Isaanis kitaaba qulqulluu na barsiisuu, na gorsuu jalqaban. Obboleeyyaaniif obboleettotni garee kadhataa hundumtuu jaalalaan na simatan. Jaalala dhugaas achitti arge. Kun immoo baay'ee na gammachiise. Hafuurri qulqulluunis akka ani kitaaba qulqulluu sagalee dubbii Waaqaa hubadhuuf guddisee na barsiisuu jalqabe. Anis amantiin guddachuu jalqabe. Jireenya kiristaanummaas itti gammaduu jalqabe. Jiinni mootittiin dukkanaa itti dhufee si ijjeessa naan jettes dhufee darbe. Akkuma na balleessisaaf natti dhaadataa turte san isinis osoo hin dhufin hafte. Akkuma kitaaba faarfannaa boqonnaa 91 irratti barreeffametti eegumsi Waaqaa anaaf baay'ate. Isaayyaas 54 lakkoofsa 17 irratti meeshaan sirratti hojjetamu kamiyyuu hin milka'u akkuma jedhamee barreeffame. Karoorri mootittii dukkanaa kan xarafuu anigisti sun osoo narratti hin hojjetin hafe. Waajjira duraan hojii itti dorgomee jiru tokkotti akka dorgommii darbe dhaga'ee garas deemuu jalqabe. Garuu yoo an deemee achiin bahee warra dubbisu bakka kiyya nama biraa akka galchan dhaga'e. Achiin gaddee osoo gara manaa deebi'aa jiru namni tokko duuba kiyyaa dhufee afaanni funyaan kiyya buqee ana jeesisaaf na qabe. Anillee humna qabuuf hin qabneen harkaa ba'isaaf wixradhe. Namoota karaara darban keessaa garuu namuma anan gargaarre. Garuu immoo gooftaan gidduu anaaf seene. Anis sagalee akkas jedhu dhaga'e. Namni duuba keetti jiru sun eenyu? Yeroo lama irra deebi'ee sagalee dubartii wayii dhaga'e. Garuu eenyummaa isii beekuu hin dandeenye ture. Ifi to'achuu dadhabee tittimaa gara mana kiyyaa gale. Yeroo mana kiyyaan ba'u namichi idaan birrii isaa 1,000 na nyaatisaaf ka'e. Maaliif birrii kiyya osoo naaf hin kaffalin badde naan jedhee na lole. Anillee akka hojii hin qabnee fi gara duraatti hojjedhee akka isaaf kaffalu akka yeroo naaf kennu isa kadhadhe. Tole naan jedhe. Guyyaatti aanu immoo gara dhaabbatichaatti deemee hoogganaa dubbise. Anis sababa hojii kiyya nama biraatiif kennane gaafannaan dhiifama na gaafate. Osoo inni dhiifama na gaafachaa jiru namni dargaggeessi tokko ol seenee ati Amaanu'eel Amoos miti naan jedhe. Anis jedheen. Innis kunoo dhumarratti si arganne yeroo baay'ee sitti deddeebinee si loluuf
gara ati jirtu dhufnee garuu yoo dhufnu immoo ati haadha keeti hafuuraa waliin jirta isiin gufuu nutti taatee turte amma kunoo as Leegoositti si arganne kana booda deebitee gara magaalaa dhaloota keetiitti hin deemtu si jeesisaaf ergamni natti kennameera naan jedhe. Anis waan tokko na godhuu hin dandeettu anarratti aangoo hin qabdu jedheen. Hogganaan waajjirichaas wal dhabbii keenya kana dhaga'ee waan ta'aa jiru kanaan guddaa rifate. Anis dhiifama isa gaafadheen booda deebi'ee gara mana kiyyaa deeme. Akkumaan mana kiyya galeen daqiiqaa muraasaan duuba balballi kiyya dhodhoomee yookaan rukutamee baname. Liinaan dhuftee seente. Isiinis akka an gara hojii kiyya duraatti deebi'u na gaafatte. Karaa baay'een na amansiisuu yaalte. Hojii ati duraan nuuf hojjetaa turte san namni bakka bu'u haga ammaatti hin argamne adaraa gara bakka kee duraatti deebi naan jette. Itti gaafatamaa ergamoota dukkanaa ta'isaan afaan adda addaa dubbatiisaan gara bineensotaaf qaamota adda addaatti jirjiriisaan leenjii baay'ee fudhadhee ture waan ta'eef aangoo kiyya irratti aangoon biraas naaf kennamuuf kaadhimamee ture. Kun hundi kan ta'eef akka ergama naaf kennameetti namoota baay'ee karaa waaqarraa deebisiisaan mana sagadaa akka isaan hin deemne sababa adda addaatiin sammuu isaanii amansiisee hamburiisaan dargaggoota baay'ee waan biyya lafaa adda addaa kan akka fiilmii fi diraamaa biyya lafaa adda addaa kubbaa miilaatiif taphoota adda addaa akka isaan baay'isanii agaa'uu jaallatan godhiisaan keessa isaaniitti waaqaaf akka isaan bakka hin qabaanne godhiisaan akkaataa kanaan namoota baay'ee mana waaqaatii baasee ijjeesee fooniif dhiiga isaaniis seexanaaf cincaa yookaan maswaa'itii godhee dhiyeessaa tureera waan ta'eef. Itti aansitees Liinaan osoo isii waliin deeme aangoon addaa dachaan naaf qophaa'ee akka na eegataa jiru natti himte. Meeshaalee gumrukiitti na duraa qabatamanii fi waa'ee mana kiyya gubatee na sodaachisanii akka an gara isaanii deebi'uuf hojii isaan hojjetan akka ta'es naaf gale. Itti fuftees amma na diddee jennaan waraana sitti jabeessina haadha keeti hafuura taatee kan si gorsituuf kan si barsiistu san irrattis akkasuma jabeessina maaliif jennaan ishee argannee jennaan si arganne jechuudha naan jette. Kana boodas waa'ee gooftaa Yesuus dhugaa itti ba'uu jalqabe. Isinis kaatee dhaabatte. Si gowwoomsaa jiru naan jetteen booda na dhiistee deemte. Akkuma isiin baateen daqiiqaa 15 hin caalle keessatti namootni 4 dhufanii balbala bananii ol natti seenanii akka an gad ba'uuf mallattoo harkaan natti agarsiisanii anillee gad bahe. Akkuma meetira naannoo 100 deemneen isaan keessaa tokko akkas jedhee na gaafate. Nun beektaa naan jedhe. Anis lakki isin hin beeku jedheen. Isaanis nuti kan dhufneef namicha abbaa qabeenyaa kan ta'e kan idaansaa sirra jiruun bitamnee ergamnee si ijjeesisaaf dhufne naan jedhan. Osoo inni kana dubbataa jiru isaan keessaa tokko shugguxii yoo baafatu inni tokko immoo cuubee baafate. Anis harka isaaniitii bahuu hin danda'u jedhee callisee dhaabadhe. Garuu immoo yaadaaf sammuu namaatiin oli gargaarsi isaa kan ta'e Waaqi hojii dinqiitiif baasaa nu gidduutti hojjete. Namichi shugguxii natti baafatee natti tokkosuuf gaafa jedhu duraa kashafe tokkofamuufi dide dhukaasuu hin dandeenya. Namichi cuubee sunis na waraanuuf gaafa harka natti kaasu humna dhabee cuubichis na keessa seenuu hin dandeenye. Isaanis kan arganii akkuma kiyya sodaa keessa seenan. Anis yoosuma waa'ee gooftaa Yesuus isaanitti himuu dhugaa ba'uu jalqabe. Isaan keessaa jarri sadiin yoosuma baqatanii badan. Inni afuraffaan garuu jilbeenfatee akka isaaf kadhadhu na gaafate. Anis waan jedhee kadhadhu sirriitti hin beeku ture. Akkasis jechuu jalqabe. Gooftaa kiyya nama kanaaf araarameef cubbuusaas dhiiseef isa yaadadhu. Ameen qofaa jedhee kadhadhe. Innis gooftaatti amane. Anis baay'ee gammadee gara waldaa kiristaanaa naannoo san jirtuutti isa geessee tajaajilaa wangeelaatti seenaasaa hundumaa itti himeen duuba isatti kennee biraa bahe. Yoo an gara mana kiyyaa seenuuf jedhu abbaan qabeenyaa kan birriin irraa qabu ture sun akkas jedhee na kadhachuu jalqabe. Maganne abboo adaraa dhiifama naaf godhi. Waan beekaa birrii kiyyan dhooggattee biyyaa badaartu natti fakkaate kana hundumaa godhe abboo anaaf dhiisi jennaan lakkii ka'ee dhaabadhu. Womaa rakkoon hin jiru jedheeni birrii isaas suutuma suutaan jaluma jalaan akka isaaf kaffaluuf walii galle. Ashu 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 Chachabedini kiya Chachabedini kiya Chachabedini kiya Chacha sewake kiya Kana enyabi kiya
qaana'e nyaaphi kiyya qaana'e nyaaphi kiyya qaanesse waaqe kiyya ashoo 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 Nakkuma durrisaa jala fulla'ee wadaroo diinaa doojjee mulqadhee humna gooftaa Yesuus uffadhee irree diina kiyyaa doodee tuffadhee caccabe diinni kiyya caccabe diinni kiyya caccabe diinni kiyya caccabse waaqe kiyya qaana'e nyaaphi kiyya qaana'e nyaaphi kiyya qaana'e nyaaphi kiyya qaanesse waaqe kiyya ashoo 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 Kadu ana rakkisaa ture na hidhee Baleesi oliin seenee hidhimee Adoo boolla naafi qotu tittimee Boolla naa qote taantu hidhimee Caccabe diinni kiyya caccabe diinni kiyya caccabe diinni kiyya caccabse waaqe kiyya qaana'e nyaaphi kiyya qaana'e nyaaphi kiyya qaana'e nyaaphi kiyya qaanesse waaqe kiyya ashoo 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 jireenya keenya nurraa fudhatee bultooma keenya galee hubatee Yesuus boombii fi fudhatee diinni akka jiru hubatee caccabe diinni kiyya caccabe diinni kiyya caccabe diinni kiyya Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya seenaa dhugaa obbo Amaanu'el Amoos isiniif dhiyeessine kanarraa waan guddaa akka barattan homaa shakkii hin qabnu sagantaa keenya guyyaa dhallee kanumaan fixanna. Kana booda maaltu ta'a laata? Kutaa kanatti aanee jiru sagantaa keenya dhufurratti qabannee isiniif dhiyaanna osoo addaan hin kutin namoota biraas affeeraatii waliin nu dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Anti kan isin waliin ture Wandimmaa Gany Uddeessaa Bidireeti. Sagantaa keenya kanarratti yaada qabdanuuf gaaffii kitaaba qulqulluu akkasumas kadhannaaf karaa lakkoofsa moobaayilii 09 13 71 0868 nuuf bilbilaa yookaan nuuf barreessaa. Sagantaa sagalee misraachuu kan yeroo hundumaa wixataaf kibxata halkan sa'aatii 1 daqiiqaa 45 haga sa'aatii 2tti meetir baandii 25 irratti nu dhaggeeffachuu keessan itti fufaa. Sagantoota biraas akkasuma guyyaa hundumaa dhaggeeffadhaa. Namoota biraas nuuf affeeraa nuuf kadhadhaan ergaa keenya yeroo hundumaati baay'ee moosin jaalannaa nuuf jiraadhaa. Horaa bulaa.